Aye duraan dursee maqaa keenu himi. Maqaan kiyya Muhammad Danqaraa jedhaniin. Danqaraa. Aye eessin godhachiisu amma adeeroon. Ni godhachiifte. Na dabbare jechuun afaan Oromootti maal? Dadhabbii. Dadhabbii jechuudha. Hedduu galatoomi. Ashama arkafune kabajamtoota hordoftoota channel Luqmee Chiu. Magana asirratti anis numaan jira yaada keessa malee nagaan qaba isin akkam jirtan akka nagee qabdan abdii guddaan isin irraa qaba. Har'aan tana magaalaa keessa deemnee viidiyoo ajaa'iba namoota adda addaa gaafii gaafachuudhaan isiniif dhihe. Channel keenya subscribe, like, share godhaan isiniin jaa. Irrina vitamin S qabna. Kanaafuu subscribe godha. Video wajjin turtii gaariin isiniin jaa. Amma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Anneetiyuuf subscribe godha. Wanni inni irraanfadde dhiifa. Subscribe godha. Luqmeetiyuuf subscribe godha. Galatooma. Maadii abdii sana nanya magaan. Aye gaafii nu fayyamu keetiif hedduu galatoomi. Gaafiin si gaafadhu gaafii odan ta'e akka chaalenjiiti an eesin godhachiisu amma. Nan godhachiifte. Amma hojjettee jirta. Amma hojjettee jirta. Ammas wanni ni si gaafadhu na dabbare jechuun kun afaan Amaaraatimi. Na dabbare jechuun afaan Amaaraatimi. Si godhachiise amma asirra deemee afaan Oromootti maal jaa? Afaan Oromootti na dabbare jechuun maali? Afaan Oromootti. Aye qarshii dhibbaa ammaan tanaa kana duubarra maaltu jira? Duubarra nama abbaa lama sa? Duubarra nama abbaa lama jira. Harkanne. Aye galatoo. Dursee maqaa keenu himi? Maqaan kiyya Yusuf Umar Jama. Hayyamamaa taatee nu hayyamuu keetiif hedduu galatoomi. Amma wanni ni si gaafachuuf deemu akka chaalenjiiti. Eesin godhachiisu an amma? Eesin godhachiisu? Sin godhachiisu? Ayyee onu jettee jirta amma. Ayyee abbaata gaafii takkaan si gaafadha. Afaan Amaaraatiin na dabbare jechuudhaami na dabbare jechuun afaan Amaaraatimi. Ammallee jettee jirta. Na dabbare jechuun afaan Amaaraati. Afaan Oromootti maal? Dabbare afaan Oromootti wallahi hin beeku. Ayyee qarshii dhibbaa karaa duubaatirra maaltu jira? Taammaan tanarra. Taammaan tanarratti wanni akkan bishaan keessa deemu san hin beeku. Afaan Amaaraatti harar ngi afaan Oromootti nama jogola harar. Maqaan kiyya Jamaal Ibrooti. Hayyamamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomi si gaafachuudhaaf. Gaafiin amma si gaafachuudhaaf. An eesin godhachiisu? Miti. Eesin godhachiisu amma? Nan godhachiifte. Akkamitti? Ammaan tana gaafiin si gaafadha. Na dabbare jechuun kun afaan Amaaraatimi? Si godhachiiseetiin jira. Si godhachiiseetiin jira. Afaan Oromootti maal? Na dabbare jechuun gaa. Na dinqisiise jechuudha. Mee yaali xiqqoo. Yookaan ammoo dabbareen afaan waliigalaatiif yoo inni nima ta'a. Afaan Oromoottis qoba qaba. Haa gaafii biraatiin si gaafadha. Qarshii dhibbaa ammaan tanaa kana duubarra maaltu jira? Masqala. Masqalaa miti. Masqalaa jira kan inni arginu. Shaabbaa fakkaata akka nama firmaa ammoo inni masqala. Olqa soofu marii fi jogola hararii jira. Akkasii. Galatoomi. Galatoomi. Maqaa kee Muhammad Badriin Anjaa. Hayyamamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomi. Gaafiin ammaan tana si gaafannus dura wantiidha akka chaalenjiiti. An eesin godhachiisu? Nan godhachiisu. Eesin godhachiisu?
Angolo chistiga. Ayyee wanta akkaan si gaafadha. Aye. Na dabbaree jechuun afaan Amaaraatiimi? Agar baremu. Eh. Bar afumati dubbannu sanaka. Khatmasi gala raadu maji. Na dabbaree jechuun amma afaan Amaaraatiimi? Afaan Oromoo maal jettanaati si wakas yoon sinjaa. Egaa kanaan si gaafachaa. Na dabbaree ne tiyan. Afaan Amaaraa jetti afaan Oromoo no yoo jenne na dabbaree beenet. Hayyee qarshii dhibba ta duraanii odan ta'e ta ammaa kanarra duubarra maaltu jira? Dubarra Harar Gumbii fi Soofii Marwaashaa jira. Eh? Soofii Marwaashaa. Kanaafuu lameen kana qofaatu irra jira? Gama dura Aksumii jira. Gama duwwaa ta'u. Bifa Itoophiyaan ibsu kana irra kaayee jiru. Hayyee duraan dursee maqaa kennu himi? Maqaa kee Abdunii Nanjaan. Hayyamamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomi. Gaafii si gaafannaa gaafii kana maal negal wantiidha duraan dursee eesin godhachiisan? Eesin godhachiisu. Akkamitti? An eesin godhachiisu? Na godhachiista. Hayyee na dabbaree jechuun afaan Amaaraatiimi? Amma eesi godhachiisee jira. Hoggaa duraa hin ta'u. Afaan Oromoottoo maali? Afaan Oromoottoo maali? Na dabbaree jechuun moo? Na dabbaree jechuun afaan Oromootti maali? Dabuuraas afaan Amaaraati. Hifadhe yookaan dadhabee yookaan aajizin illee afaan Arabaati. Akkanuma na fakkaata. Hayyee qarshii dhibbaa ammaan tanaa kana duubarra maaltu jira? Soofumarii fi gitaara Harar. Hayyee galatoomi. Abdullaahi. Duraan dursee maqaa kee nu himi? Maqaan kiyya Ahmed Ibrahim Nanjaan. Hayyamamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomi. Isinillee galatooma. Gaafii takka si gaafanna. Abshir. An amma eesin godhachiisu? Nan godhachiisa. Eesin godhachiisu? Nan godhachiisa. Hayyee gaafii takkaan si gaafadha. Gaafiin ammaan tana si gaafadhus na dabbaree jechuun afaan Oromootiin maali? Na dabbaree jechuun moo? Na dabbaree jechuun ati wanni nama dabbaru dadhabbii fa'a haala jiruu kana keessatti ammas ni jiraa miti. Wanni takka yoo si hin taane si dadhabsiisee si jibbisiisu jibbansa agarsiisa. Si jibbisiisu jechuudha. Jibbisiisu jedhama. Hayyee qarshii dhibba duraaniitirra namaatu duubaan jiraame? Kan duraanii sirriidha. Kanaafuu qaammaan tanarra maaltu jira duubaan? Qaammaan tanarra holqa Soofumarii fi gidaara Harar jogala jechuudha. Hayyee galatoomi godhachiisuu dadhabeetiin jira jechuudha galatoomi. Hayyee duraan dursee maqaa kennu himi? Maqaan kiyya Hajii Mahammad jedhama. Hayyamamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomi. Galatooma isinis waan nu gaafatanii. Waan takka si gaafachuufi. An amma eesin godhachiisu? Nan godhachiista. Eesin godhachiisu? Nan godhachiista. Akkamitti? Akkanumatti Hayyee na dabbaree jechuun afaan Amaaraati? afaan Amaaraati. Afaan Amaaraati. Kanaafuu afaan Oromootti maal jedhama? Afaan Oromootti na dabbaree jedhama. Na dabbaree hin jedhamu afaan Oromootti. Na dabbaruma jedhama. Hayyee qarshii dhibba karaa duubaatirra taa'ammaa tanarra maaltu jira? Soofumarii fi Harar Gumbii jira. Jogala jechuudha. Galatoomi hayyee godhachiisuu danda'e.